jechuurree Abiraamsii abbaa warraati ilmaan qaban beeksisati isa kana kamtu jaalatta sati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota biinii shaw jalatti argamtan marta keessan akka minagaa fayyaadha jecha arragaa kunoo waamata akkam isinii qabadhee dhufe wanni maal qabattee dhuftee isin oolamu arra wanni qabadhee dhufe wanni wardaan isin halee naan jette gaa viidiyoo isirratti na yaamteeti biiftuudhaan sitti fuudhaa biiftuu seelaalee kamii naan jette. Kanaaf hordoftoota keenya gaa kunoo anis waan juun hin qabu waan isis harka darbuu naan taatu tanumaaf gamee walumaanuu gaa asirratti wal maran obboleeyyan kiyya kunoo gaa ani akka mataa kiyyatti biiftuu tana sila jaalasiin min qaba maaliif gaaree Abrahaam kana duraan jaalatte xiqqoo kanaaf na ilaalchise xiqqoo sodaadhe kanumaaf sodaadhe gaa obboleeyyan kiyya namni jechuun waa'ee du'a obboleessaan argin tawfiituu nagarree kanaafuu Abrahaam sodaadheetiin jechuun biiftuu tana wallaahi gaa hedduu rakkachaa jirti. Anillee fuudha kana baranani fuudha jeetiin dhalaa barbaadu jira wallaahi obboleeyyan kiyya dhalaan dhabe malee silaa turte fuudhe ture kun anillee wardaadhaan dhalaa naan barbaadi barana iida arafaarratti iida arafaa guddoo kanarratti ni fuudhaa naa barbaadi jeetiin isitti himee isilleen dhalaa biraan garre biiftuu si arge biiftuu tanan sitti fuudhaa Abrahaamilleen duraa akkasitti fuudha jetteen Abrahaam fuudhuu jeedide. Ati kam jettaa naan jette awaan injuun hin qabu garuu gaa anis xiqqoo sodaadha malee yaa jechuun haaluma xiqqoo waamiyyoo tanaa mucaa kana jaalatte akkamti isa jalaa akkamti haftee gara kiyya deebitii yeeti yaadu jira obboleeyyan kiyya ani gaamee wamee biiftuu irratti dawwaleetiin gaa lakkoofsasii fudhadheetiin jira irratti dawwalaa waan isin naan jettu walumaanuu laalame. Inshaallah rabbi khairaa godhu barana gaafuuni kiyya waan oolamu inshaallah obboleeyyan kiyya walumaan laala waan biiftuun jettu kanaafuu gabee itti dawwallee gaafanname waan isin jettu gaa obboleeyyan kiyya wallaahi gaa jaalati keessa nan ibsaa fi jechuun nin jaaladha garuu dhalaadha ishiin dhalaan isii caaltu waan garre biyya tana keessatti dhalaan hedduun nama jirti dhalaani dhalaa walii lama beekadha yoo yaate haloo salaamu alaikum akkami biiftu maali eesserte maatu si biraa wachasi suugarta ana biini daawar nagaami may allah alhamdulillah jirtaat wallahi nagaa malee gaa alhamdulillah nama jira waan jira akkamisa akhbaari maatu si bira jira dai biiftuu teenya suman gaafadha jeetiin bar Abrahaam maal irraa gaafadha gaa jechuun isa kana namni silaa jaalatti duraanuu nama hirte wal jaalattanii wal jibbuun takka nama hirte inni si jibbe gaa ate akkam sila nayyee sirriidha amma bari waan si gaafadhe jeetu si dawwale ay bar biiftuu teenya bar naatu si jaalatte bar sin jaaladhe bar
jaalala jaalala ta'e jaalatan jaalala jechuun maal jechuudha si biratti wallahi egaa barana ni fuudha jeetina illee wallahi dhalaallee barbaadu jira wallahi takka teetii tana waan garre egaa bar biiftuu teenya jechuun jaalattis namnis anis gaa namni Abrahaam kun ati si jaalata malee inni waa sin jaalata yeroo akkatti ilaalu kana gaa namni qaadhimaa sagalee hafuuritti kudhanii dhageenyeeti. Naa komuun haasa'u jira maali kaameraa haadhee si dawwala ture. Ati Abrahaam malee Abrahaam sinti akka keenyaa kun kafaati jirtu konfoleessu kophaa yaa kun nama jiraati maal abbaa warraa maa jaalate. Ati viidiyoo wartaan takka gallaqsisaa kan garreeti. Viidiyoo wartaan gallaqsisaa kan garreedha. Maal shaba kaan seenne. Ayyee. Ayyaa jechuun ni jira miree wardaalleen Abrahaam efa biiftuu tana hin fuudhu yoo dide mee biinii keenya akkami jettee na yaamtee natti himte gaani waa sitti himte see'u maali loliin gaalaa namni yoo nan fe'e yoo nan jaalanne sa'aati dirqamni hin jiru warra gaa jechuun. Inni re saahiba salle to inni yoo sin jaalate re kamatale lafa haa tuma isaa si jaalate si dhiisa yoo si jaalate rakkoon qaba badin qaba. Abrahaam. Hilolta hilolirre maal goota lolta yaa rakkoon qaba loli maal loli samaatu fidee. Hai daasi jaalachuu an sitti kana badii qabaa sodaachii taaree ati namni nama jaalachuu takka nama jiraate gaa hin jarjariini takkatti ilaal gaa jechuun namni akka keenyaa kana odoo argatte sila turte heerumte war sila odoo abbaa warraa kan jala deemte odoo deemuu baatte. Ayyee. Hai yoo inni sin jaalanne yoo biiftu akkam gootare inni si jibbe. Yalla yeega waan ta'u meeshaa ala rabbi khayraa godhu hin badin. Kamera dah mesti kamera harus saya sih jauh lah rakong kamu yo kamera harus sendiri. Ya Allah ye. Toda kayaknya gak kono beef tu nak kena ti an Abraham male sinjala du jirti. Wani isi nak kena itu kono sega ani wardan isi dan wal maratani gara kaya wardan nanti dawalte nayamtan se de khalida. Warda walkuba kabanna fakkaatee mee ganuma wardallee dawalee gaafadhaa wardaan dhufne immoo marmasiitiin jiran malleedha bakka dalagaa deemte gana galti. Kanaafuu gaa obboleeyyan kiyya biiftuun hawaa jaalalaa itti dubbannaan an Abrahaam malee naan dhalannee jirti.
garuu nuti duubaa jaalannaa isin ammoo isin fedhuu jirti. Hordoftoota keenya egaa tanarratti isin maal jettan egaa koomentiidhaan waan isin jettan nama eenaa inshaa Allah rabbi wajjin himee egaa miyyootun egaa mucaa kanarraa hin muranne malleedha kan inni jibbee isin fedhu ati obboleettitiyya ganaadha. Naafit walitti hin hafne waliin jaan itti dawwalteeti. Inni kana jeeni isin ammallee jalaa hin muranne kun obboleeyyan kiyya. Egaa ani isii tana egaa jechuun isii akkatti rakkattee egaa isa kan heeruma barbaada barbaada illee baraanni fuudhaa jee akkatti karoora qabu kana isiin si fedhuu jirti. Kanaafuu egaa hordoftoota keenya viidiyoo biraatiin hanga qabadhee isinii dhufutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.